jechaa yeroo kanatti immoo sagaleen dhugaa dubbii Waaqayyoo har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe mata dureen isaa kan jedhu sammuu kee jabeessii eeggadhu jedha. Sammuu kee jabeessii eeggadhu. Mee gara dhugaa dubbii Waaqayyoo kanatti utuu hin seenin dura sammuu keenya mataa keenya gadi qabannee akkanan. Yaa Waaqayyo abbaa keenya gooftaa keenya uumaa keenya yeroo kanatti gara keetti dhiyaannaa ati sagalee dhugaa dubbii kee kana nu barsiisi. Hafuura kee nu wajjiniin haa ta'u cubbuu fi akka daddarba keenya hundumaa nuuf dhiisi. Ammas immoo sagalee dhugaa dubbii keetii hafuura kee nu barsiisu maqaa Yesuusiin ameen. Egaa duraan dursee baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Dhiifama naa godhaa durallee hin jenne. Baga nagaan dhuftan gara YouTube chaanalii Peace Be Still jedhu kanatti nagaan haa ta'u. Nagaan haa ta'u. Cal jedhi bubbeenana jedha yommuu gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo itti bubbeen galaana sana irratti ka'e gooftaa Yesuus Kiristoos har'as taanaan bubbee jireenya keenya keessatti ka'u biyya lafaa irratti nu raasaa jiru hundumaa gab gochuu ni danda'a. Kanaaf biyya lafaa hundumtuu har'a nagaa barbaada. Waaqayyo nagaadhaan sammuu keenyas mana keenyas biyya keenyas biyya lafaa kanas maatii keenyas waldaa keenyas naannoo keenyas hunduma keenya haa guutu jenneeti abdii keenya Waaqayyo irra kaa'annaa kadhannaa keenyas Waaqayyotti himanna jechuudhaan. Har'a mata dureen har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe sammuu kee jabeessii eeggadhu jedha. Sammuu kee jabeessii eeggadhu. Dhiifama naa godhaa al tokko. Dhiifama. Sammuu kee jabeessii eeggadhu jedha. Macaafa keenya boqonnaa 4 lakkoofsa 23 irratti waan hundumaa caalaa jedha. Barumsa keenya yeroo darbe keessattis ilaalleerra. Waan hundumaa caalaa sammuu kee jabeessii eeggadhu jedha. Wanti hundumtuu jireenyaaf kan ta'u achi keessaa ba'a. Badiisaafis ta'e jireenyaafis waan hundumtuu achi keessaa ba'a waan ta'eef sammuu kee jabeessii eeggadhu jedha. Sammuu keenya akkamittiin jabeessine eegganna kan jedhu barumsi keenya kun kutaa 7 qaba. Kutaa 7 kana gara fuulduraatti wajjin ilaalla. Har'a itti galma isaatii fi tokkoffaa isaa waliin ilaalla. Akkamittiin akka finnu beennu yookaan lama tokko wal duukaa buusuu dandeenya yookaan immoo 7 isaa kutaa 7 gidduutti ilaaluu dandeenya. Isa akkuma ta'e goona gara fuulduraatti. Haa ta'u iyyuu malee waa'ee sammuu namaas xiqqoo ishee tuquun barbaada. Sammuun keenya kuni inni argitan kuni ifama maal fakkaata maalirraa hojjetame maaltu keessa jira isa jedhu mee xinnoo ishee dubbachuun barbaada. Duraan dursatti sammuun keenya kun buqqeen isaa kun jechuudha lafee guddaa skull inni jennu kuni keessa isaa sammuun keenya kuni sammuun baay'ee wanta lallaafaa ta'an irraa akka sooftii ta'an irraati miti kan namoonni argitan jirtu gaa yeroo horiin qalamus argitanii beektu ta'a. Sammuu horii keessa wanti jiru wal fakkaata. Baay'ee illee structure isa baay'ee wanni ta'uu baatuyyuu garuu akkuma kana baay'ee sooftiidha jechuudhaan lallaafaadha jechuudhaan. Na Waaqayyo lafee jajjabaa kana kaa'e jechuudha sammuu kana eeguudhaaf. Akkuma kana immoo lafee jajjabaa nuti irra kaa'uun irra jirutu jira sammuu keenya eeggachuudhaaf. Loltuu nuti irra dhaabuun irra jirutu jira waa'ee sammuu keenya kana sammuu keenya eeguudhaaf. Innaa obboleewwan koo sammuun namaa nuti kan yaannuun oole. Nuti kana jennee kan beeknu kan yaannuun oole. Saayintistoonni ogeeyyoonni biyya lafaa kana jiran illee sammuu namaa kana keessa wanta jiru hundumaa qoratanii hin finne. Wanta baay'eetu jiru haga ammaatti illee sammuu namaa keessa waan jiru kana maanyi kun jedhanillee namootumti neuroscientists jennu or neurologists warra jennu waa'ee kana warra qabayyabatanii maaliidha kan isaan bira ga'uu hin dandeenye gana ammallee baay'eetu jira. Waaqayyo waa'ee sammuu keenya kana baay'ee kompleksii yookaan immoo walxaxaa godheeti kan inni uume wanta baay'eedha. Maaliif sammuu namaatiin oli wanti sammuu kana keessa jiru. Maaliif isin fakkaata? Waaqayyos karaa sammuu keenyaatti kan inni nutti dubbatu karaa hafuura qulqulluu. Seexannis kan inni nutti dubbatu kan inni nutti tasaasu karaa sammuu keenyaatti. Kanaaf egaa Waaqayyos seexannis kan isaan irratti wal lolaa jiran eenyu irratti jechuudha. Ana irratti jechuudha. Ana jechuun maal jechuudha? Sammuu koo irratti jechuudha. Maaliif karaa sammuu kanaati ajaji kan darbu waan ta'eef qaama kana hundumaatii fi ajaji dispaacherii kan ta'u yookaan immoo ajaji kan darbu sammuu mataa irraati jechuudhaan. Mataa irraati jechuudhaan.
Kanaafiti mataanii baay'isee barbaachisaadha. Kanaaf mataan eegama. Mataan eegumsa guddaatu godhamaaf jechuudhaan. Innaa obboloota koo sammuun namaa wanti guddaa akeeka haala addaatiin waaqayyo kan hin uume. Innaa dinqii gootee na uumteetta jedha miti Daawit abbaan faarsaa. Sammuun namaa daqiiqaa tokko keessa jechuudhaan daqiiqaa tokkotti yaada 48 yaaduu danda'a. Yaada 48 daqiiqaa tokko gidduutti. Sa'aatii tokkotti immoo yaada 2880 yaaduu danda'a. Baay'ee nama ajaa'ibu kun. Indagana immoo guyyaa tokkotti immoo jechuudha. Guyyaa tokkotti yaada 70 ta'aniiti yaaduu danda'a sammuun namaa. Yaada 70 yaaddanii beektu kana. Yaada 70 yaada 70 yaada guyyaa tokkotti. Waggaa tokkotti hojii jechuun dandeessan waggaa tokkotti immoo miliyoona 25 yaada miliyoona 25 sammuu kana keessa inni iyyuu average jechuun maal jechuu akka ta'e beeku afaan oromootiin dhiifama naa godha average jechuun egaa isa guddaas isa xinnaas fuutaniiti walitti cuunfanii giddugaleessa isaa jechuudha kun sammuu giddugaleessa namni giddugaleessa ta'e yaaduudha kun malee isa kana caalaayyuu kan yaaduu danda'u baay'ee jira jechuudha sammuun isaa. Nama ajaa'iba yaada amma kana sammuu keenya keessa darbaa oola. Tiraafikii isaa guddaadha jechuudhaan. Seelii qaama keenya keessa jiran keessaati seeliin sammuu keenya yeroo dheeraa jiraachuu danda'a. Kun jechuun maal jechuudha? Yoo nuti duuna du'a jechuudhaan. Yeroo nuti duuna du'a malee hinduu seeliin akka qaama keenya seelii warra qaama keenya iddoo biraa keessa jiran miti jechuudhaan. Innaa sammuu keenya keessa yaada baay'eetu jira. Yaadonni kun immoo humna elektirikii neurotransmitter jedhamaniiniti asiifachi deemu jechuudhaan transported ta'u. Bajaajii neurotransmitter jechuudhaan yaada kana yaadni keenya yeroo yaadnu asiifachi kan geggeessan. Innaa neurotransmitteroonni kun immoo maal jechuudha isaanii keemikaalota isaanii keemikaalota innaa akka kirrii neerviin keenya beektu waa'ee neervii dhageessanii jiru ta'e kirrii neervii keenya caafii isaa yookaan immoo fiixee isaa tokko isa kanarraa isa gara kanaatti ergaa kan daddarbarsan jechuudhaan akka elektrik transmitterii warra elektirishaanii taatan beektuudha transmitteriin akkuma kana duuba hojjeta jechuudhaan innaa ergaa daddabarsu innaa maal isinitti fakkaate neurotransmitteroonni kun egaa karaa ijaaru jechuudhaan daandii ijaaru. Innaa yaada tokko akkuma fakkeenyaaf bishaanni tokko yeroo lagi akkamittiin uumama beektu egaa baay'ee keessa na caalaa beektu waa'ee kanaa lagi tokko kan uumamu bishaanni tokko yeroo achirra deddeebi'ee lola'u lagatu uumama jechuudhaan. Lagi sun yeroo uumamu maal ta'a jechuudhaan hin qotama keessaa qotame gadi fagaataa deema bal'ataas immoo deema jechuudhaan. Akkuma kana yaada tokko yeroo irra deddeebinee ammas irra deddeebinee yaada tokko yeroo yaadnu yaada ta'uu darbee wanta dhugaa ta'e nutti mul'achuutti ka'a jechuudhaan. Reality ta'uu jalqaba jechuudhaan. Kanaaf egaa yaadi tokko ammas kun jechuun ammas irra deddeebinee yeroo yaadnu miirri isaa yaada sanaaf qabnus yookaan immoo emotionii isaa feeling yookaan immoo gadi fagaachaa waa'ee yaada sanaa haala addaatiiniti to'achuutti jalqabna jechuudhaan hiika addaanuu kennuutti ka'a jechuudhaan. Amma fakkeenyaaf waa'ee barcuma kanaa yoon yaadutti ka'e har'as Boris iftaanis irra deddeebi'ee yoo yaade waa'ee barcuma kanaa bakka isa malee wanti natti mul'atu hin jiru biyya lafaa kanarra waa'ee barcuma kanaati bakka jireenyi koos bishaan koos qaamni nyaati koos hojiin koos hojii dhaqees rafees ka'ees bakka waa'ee barcuma kanaatu natti mul'ata jechuudhaan. Yeroo hundumaa waa'ee mucaa kootti duwwaa yoo yaade ta'e bakka taa'us ka'us yoo maal ta'es waan hundumaas bakka waa'uma isaati. Waa'ee manaa kootis yoo ta'es yoo obboleessa koos ta'es yoo waan fedhes ta'es yoo wanti tokko waa'ee waan tokko irra deddeebitanii yeroo yaaddanii wanti suni really ta'aa deema jechuudha. Yaada sobaasa ta'u yaada dhugaasa ta'u irra deddeebitanii yeroo yaaddan. Innaa egaa yaadattaanse maaltu dhufa? Wanta tokko irra deddeebitanii erga yaaddanii booda wanta taanutu jira. Yaadi maal ta'a?
hojiitti jijjiirama jechuudhaan. Waan tokko irra deebitanii erga yaaddanii booda utuu hin jaallatiin wanta sana gootanii argamtu. Gaariis haa ta'u, hamaas haa ta'u. Kanatti yaadaa. Kanaafiti wangeelli maal jedhee nutti dubbata? Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 4 lakkoofsa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 23 irratti namni garaa isaatti akka yaadu akkuma kana jedhan. Namni maal fakkaata yoo jedhani? Namni waan garaa isaatti yaadu fakkaata. Wanta isin bakkeedhaan argitanii waan garaa isaatti yaadu, yaada isaa keessa, sammuu isaa keessa wanta deddeebi'utu hojii isaatiin immoo calaqqisuutti ka'a jechuudhaan. Jaallatee miti kaa. Booda ni ilaalla kutaa isa tokko keessatti hojiin keenyas immoo yaada keenya yeroo inni itti calaqqisiisu ni jira. Yaada yeroo inni burqisiisu ni jira. Lamaan isaanii wanni qabu. Kanaafiti obboloota ko yaada irra deddeebi'amee yeroo yaadutti neurotransmitters warra jenne sana karaa daandii guddaa sanatti bana. Daandii guddaa sana. Daandiin sun immoo yeroo baay'ee immoo groove isa jennu Ingiliffaan yookaan immoo akka waashaa wayii yookaan immoo qilee wayii of keessaa qaba. Al tokko keessa yaadni achi keessa galee keessaa illee ba'uu hin danda'u. Kanaaf al tokko waan tokko yaaduu angoo kana yaaduu hin barbaadu jettu garuu immoo yeroo birrattanii yeroo kaatanis isuma yaadaa jirtu. Awwaama kana bakka gara booda yaaduu hin barbaadu waa'ee kana jettu takka turtanii waa'ee isaa yaaddu. Maaliif? Wanti suni achi keessatti galee qaraqqarameera jechuudha ba'uu hin danda'u. Tureera wanti sana karaa daandii guddaan bal'ateera. Neurotransmitteroonni neervoonni achirra wanni ta'an hundumtu electrically wanni sun hundumtu flow suni wanta achirra yaa hundumtu bakka ergaama sana qabatee deema jechuudha bakka karaa guddaa daandii bal'aa neuropathway jennu sana irratti bakka yaaduma sana karaan bal'ateera jechuudha bakka asumarra deddeemu kan karaa sana cufuun baay'ee salphaa miti. Karaa guddaa cufuun cimaadha. Akkuma kan sammuu keenya keessatti. Karaa guddaa irratti illee tarii konkolaataa tokko duwwaa jechuun miti. Garuu karaa guddaa sammuu keenya keessatti baname neuropathways jedhama san keessa neervota baay'eetu deddeemu jira. Neervoonni deddeeman sun hundumtuu yaaduma sana calaqqisiisu jechuudha. Kanaafiti utuu gargar hin citin namni tokko waa'ee waan tokko yeroo baay'ee yaaduu ni danda'a. Taa'es ka'ees haasaansaas faaruunsaas kadhannaansaas lallabisaas wanti fedhii isaa wanta tokko ta'uu danda'a. Namni tokko yoo waan tokko irratti hin taane yeroo baay'ee ofii keenyas achi keessatti waa argara. Nama baay'ee akka argitaniitu. Kanaaf yaada kee sammuu kee jabeessi eegi jedha wangeelli. Akkamittiin sammuu keenya jabeessine eegna isa jedhu kutaa 7 qaba barumsi kun jedhee isinitti himera. Har'a tokkoffaa laala. Tokkoffaa akkuma sila dubbadha. Yaadi tokko irra deddeebi'amee yeroo yaadamu sammuu keenya keessatti jechuudha. Hin jabaata. Hundeen isaa hin jabaatu. Utubaan isaa jabaataa deema. Utubaa sana buqqisuudhaaf hin danda'amu. Baay'ee cimaadha. Hin jabaata. Qalaman gadhiifnaniiti sammuu keenya keessatti barreeffama jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo rakkina jiru hundumaa rakkina jiru duwwaa nutti himee miti kan callisu. Rakkina sanaaf immoo furmaati kamii kan jedhu yeroo hundumaa wajjiniin nuuf dhiyeessa. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hamma 2 ilaaltanii egaayidha. Kiristoosii wajjin erga kaataniiti harka mirga abbaa isa taa'ee jiru isa ilaalaa. Waa'ee isaas yaadaa isa barbaadaa malee isaati waa'ee isa biyya lafaa kanaa miti jedha. Kun jechuun seekedha. Waa'ee isa barbaadaa jedha. Dammoo set your mind yookaan immoo isarratti sammuu keessanii xiinxalaa isarra kaadhaa sammuu keessan yaada keessan ija keessan yaada keessan isarra kaadhaa jedha. Isa barbaadaa yaada keessanis isarra kaadhaa jedha. Kun jechuun maal jechuudha? Yaada keessan geddaruu yoo barbaaddanii
wanta yaaddan yookaan wanta irratti xiinxaltan geddaruutu isinirra jira. Yookaan immoo focus isa jedhu. Maal irratti kan inni yeroo baay'ee focusii goonu yookaan immoo yeroo hundumaa kan irratti xiinxalu. Wanta irratti xiinxaltan geddaruutu isinirra jira. Fakkeenyaaf waa'ee suuraa mucaa kootii yoo na dura jiraate yoo yeroo hundumaa waa'ee mucaa kootii yaada yoo ta'e amma immoo fakkeenyaaf waa'ee hojii kootii yaaduu yoo barbaade suura sana addana kaa'uun irra jira malee isaati kun jechuun waan inni irratti xiinxalu jijjiiruun irra jira jechuudha. Suura sana addana kaa'ee gara hojii waa'ee hojii koo kan na yaachisu sana irratti xiinxaluun irra jira jechuudha. Yookaan immoo yoo yeroo hundumaa waa'ee hojii kootii manas dhufu taa'us kaa'us rafus waan godhu hundumaas waa'ee hojii kootii yaada yeroo hundumaa yoo ta'e isa geddaruudhaa fi maatii kootiif yeroo kennuutu narra jira jechuudha. Waan irratti xiinxalu wanta tokko maatii koo wajjin yookaan tapha adda addaa yookaan haasaa adda addaa banuutu narra jira jechuudha. Inni wanta irratti xiinxalu geddaruutu narra jira. Wanta irratti xiinxalu sun yeroo geddaru yaadi koos duukaa geddarama jechuudhaan. Bakka geddaruun narra jira yaada sana geddaruudhaaf bakka yookaan wanta sana geddaruutu wanta irratti xiinxalu yookaan bakka irratti xiinxalu geddaruutu narra jira. Yookaan immoo yeroon irratti xiinxalullee yeroon illee dhiibbaa irratti qabaachuu waan danda'uutiif. Kanaaf namni tokko yoo waa'ee waaqaa yaada yoo jedhee karaa tokko waa'ee waaqaa yaada jecha karaa tokko immoo wanta inni ilaalu muuvii jaankii ta'anii muuvii xuraa'aa ta'anii waa'ee biyya lafaa kanaa waa'ee ajjeechaa waa'ee jibbaa waa'ee hinaaffaa waa'ee ejjaa waa'ee xuraa'ummaa wanta sammuu namaa ol hin kaafnu wanta gad nama buusu wanta gadi bu'an kanarratti kan hundaa'e wanta wangeelaa wajjin wal mormu wangeela duratti qulqulluu kan hin taane abboommi kurnanii jin kan wal faallessu kan hundumaa sammuu isaa yoo guutamaa ilaalaa yaadaa haasaa dhaggeeffachaa oolee gara waaqaa yaada yoo jedhe takkaa hin danda'amu. Fakkeenyaaf isinii fudhadha. Barataan tokko barumsa kootti baay'ee firii gaarii argachuun barbaada. Barumsa kootti darbuun barbaada yookaan immoo sadarkaa guddaarra ga'uun barbaada. Firii gaarii argadheetan iddoo guddaa ga'uu barbaada yoo jedhe halkan mana muuvii deemaa mana siniimaa tokko mana siniimaa kan biraa deemaa mana muuvii kan biraa deemaa addanas paarii asis sirbaa achis gallisaa achis jechaa maal jechaa asis maal jechaa asis waan hundumaa beektani yaadana kan nama balleessani waan hundumaa keessa gatantaraa joon jaa'ola rizaaltii gaarii yookaan immoo firii gaariin argadha iddoo gaarii sadarkaa gaarii irra ga'a jedhee yoo yaadate of goyoomsa. Maaliif sammuunsaa wanta biraadhaan qabameera guutameera jechuudhaan. Akkuma kana jechuudhaan karaa ispoortii illee ilaaltan biyyi keenya gaa fiigichaan beekamoodha miti beekamoodha miti namoota fiigichaan beekamoo ta'an sana mee ammatu gaa itti sittanii gaafattanii warra kan keenyaas ta'anii biyya biraas warra jiraatan ta'anii wanta isaan waliigalteedhaan waliin tokko ta'an yaada isaaniitti waliin tokko ta'an tokko jira yookaan immoo amalli isaanii ittiin tokko ta'an tokko jira discipline yookaan immoo of bituu nyaggoodhaan of qabu utuu rafuu barbaadanii hirriba dhiisanii utuu nyaachuu barbaadanii nyaata dhiisanii utuu bashannanuu barbaadanii bashannana dhiisanii waan hundumaarraa of kutanii disciplined yookaan immoo focus xiinxaluu danda'u jechuudhaan waan tokko irratti xiinxaluu danda'u jechuudhaan waan tokko irratti sammuu isaanii kaa'anii kan biraarraa sammuu isaanii kaa'asanii waan tokko irratti sammuu isaanii kaa'uu ni danda'u jechuudha. Refocus jenna kana. Loltuus akkuma kana yoo ilaaltan loltuu biyya kamiiyyuu haa ta'u loltuun tokko loltuu cimaa yoo ta'u barbaade asii waa'ee haadha isaa waa'ee abbaa isaa waa'ee obbolaa isaa waa'ee mucaa isaa waa'ee maal isaa waa'ee michoota isaa waa'ee bashannanaa waa'ee maalii waa'ee cooma muruu maal jecha yaada
leenjii sana irratti kan fiixaan baheef ta'uu hin danda'u. Yookaan immoo loltuu cimaa ta'uu hin danda'u. Waan hundumaaf duubatti dhiisee du'aaf jireenya jedhee kaayyoo ganama manaa ba'e sanaaf yoon du'es yoon jiraadhes namni waan barbaadee jedhu sun waan barbaadee jedhu kaayyoo korraa wanti duubatti na deebisu hin jiru du'a malee jedheeti. Loltuun kamiyyuu taanaan kun jechuun maal jechuudha? Ability to focus. Focusii gochuu danda'u jechuudha yookaan immoo waan tokko irratti sammuu isaanii kaa'uu danda'u jechuudha. Wanta hundumaa dhiisanii wanta tokko irratti yookaan immoo wanta kaayyeeffatan tokko irratti kaayyoo ofii irratti yaada ofii fi ija ofii kaa'achuu jechuudha. Karaa biizinesiis karaa daldalaas yoo ilaalle akkuma kana. Namoota waan hundumaa keessa quba isaanii kaa'an argitanii beektu. Kanattis investii godhu, kanattis investii godhu, kanattis investii godhu. Jarkittis, gogaattis, baalattis, mukattis, kasalattis, maal bakka lafti isaan abdan hin jiru. Jarra akkasii kuni successfully ta'uu hin danda'a yookaan immoo firii gaarii argachuu hin danda'an. Kan success jechuun maal jechuudha? Okay, free gaarii jenname. Mee free gaarii argachuu hin danda'an yookaan immoo wanta yaadan sana sadarkaa gaariidhaan qaqqabsiisuu hin danda'an jennee haa yaadnu. Maaliif isin fakkaata? Namni karaa lama deemu yaada lama deemu karaa isaatti kan jabaate ta'uu hin danda'u jedha wangeelli mataan isaayyuu. Karaa lama deemuu hin dandeessu. Kanaatiifiti fookasii gochuun barbaachisaadha. Akkuma kana sammuun keenya yaadni keenya yaada jaankii ta'an yaada xuraa'aa biyya lafaa kana ta'aniin yoo guute especially wanta sagalee waaqayyoo mufatu kana jibbu kana abbummi waaqayyoo jibbu kanaan sammuu keenya yoo guunne namaafis ta'uu hin dandeenyu ofiifis ta'uu hin dandeenyu. Jireenya isa biyya lafaa kanaafis ta'uu hin dandeenyu isa dhufuufis ta'uu hin dandeenyu. Sagalee waaqayyootiin garuu yoo sammuu keenya guunne sagalee waaqayyoo gaarii hojjechuu nu barsiisa. Namaaf gaarii gochuu nu barsiisa. Gaarii dubbachuu nu barsiisa. Gaarii yaaduu nu barsiisa. Hamaan simmooyin hamaa gaarii mooyi malee nu jedheeti nu barsiisa. Sagalee waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo gadoof qabuu nu barsiisa. Sagalee waaqayyoo ofii keenya aarsaa taanee namootaaf aarsaa ta'uu nu barsiisa. Sagalee waaqayyoo dhugaaf dhaabachuu nu barsiisa. Duunellee. Sagalee waaqayyoo bu'aa yeroodhaa fi bu'aa biyya lafaa kanaaf jennee dhugaa aarsaa kan goone. Akka Daani'el faa, akka Yoosef faa, akka Sidraak Meeshaak Abdanegoo faa dhugaadhaaf akka dhaabannu. Waan keenya yoo nu oolchuu baatellee nuti bifati dhaabde kanaaf hin sagannu jedhanii akkuma isaan Naabukadnezar duratti dubbatanii waaqayyo isaan amanatan garuu abidda sana keessaa akka isaan oolche akkuma kanatti akka dhaabannu nu gargaara sagaleen dhugaa dubbii waaqayyoo. Kana duwwaa miti eebba biraa qaba sagalee waaqayyoo. Sammuu keessan shaarpii godha. Sammuu keenya baay'ee shaarpii godha sagaleen waaqayyoo. Eenyu durallee dhufnee hin qaanofnu. Maaliif? Biyya lafaa kana keessa seerumti seera kitaaba qulqulluu gaarii gochuu mormu hin jiru. Yooma mormillee yeroodhaaf malee dhaabachuu hin danda'u hamma dhumaatti. Kanaaf sagalee dhugaa dubbii waaqayyootiin sammuu keessa yoo guuttanii eessallee dhaqxan akka Daani'el fa'aa akka Yoosef fa'aallee iddootti gaafatama guddaa waaqayyoollee achittillee yoo si waame eessa dhaqxanillee kan successfully taatu yookaan immoo kan isiniif tole ta'a jechuudhaan. Kanaaf sagalee dhugaa dubbii waaqayyootiin garaa keenya sammuu keenya guutuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Qorontoos lammaffaa boqonnaa 3:8 irratti fuula waaqayyoo yeroo laallu
Kiristoosin yeroo ilaalu nuti ulfinaa gara ulfinaatti guddachaa deemna jedha. Namni Waaqayyoon amanatu, namni sagalee dhugaa dubbii Waaqayyoon garaasaa guutu qaana'aan deemu, ulfaachaa ol jechaa deema. Fannoo gooftaa Yesuus duratti yeroo gad jechaa deemnu inni immoo ol nu qabaa deema. Fooniin garuu yeroo ol qabnu gad jechaa deemna. Maaliifi ol qabuuni kufaatii dura dhufti jedha wangeelli. Kanaaf obboloota koo sammuu keenya eegganna. Sammuun keenya seera qaba. Sammuu keenya tokko yoo wanta challenge yookaan immoo rakkoo keessanii challenge sana keessa rakkoo sana keessa ba'uu ni danda'a. Yoo immoo yeroo hundumaa karaa salphaa taate sana akkuma jedhan kana asiif asiin shulli jedhee araada akkuma maal jedhee asiif asiin amtattee tan darba yoo jettanii wal rukutee waliin dhaheen darba yoo jettanii yookaan immoo afaan Amaariffaan itti jedheen darba isa jedhan sana beektu miti. Itti jedheeti hafa dadachee hafa sammuun keessan akkas jechuu dhiisee akkas hin dadachaa akkas hin godhinaa rakkoo karaa shoorti katiin darbinaa yookaan immoo karaa salphaa hin barbaadinaa yeroo hundumaa sammuu keessanii chaalenjiidhaaf ekspoozii godhaa yookaan immoo ijoollee keessan illee taanaan rakkoo hiikuu rakkoodhaaf furmaata kennuu hiikaa kennuu barsiisaa. Yoo isa barsiiftan sammuun keessan yeroo hundumaa rakkoon yeroo mudatutti excuse yookaan immoo karaa ittiin ba'u yookaan inni kan inni barbaadu hiikaa barbaada malee excuse yookaan immoo anoo kanaaf sababa generating godhu sababa uumuutti miti yeroo isaa kan fixu sammuun keenya hiikaa barbaaduutti sammuun keenya humna isaa kan investi godhu jechuudhaan. Yoo garuu sammuu keenya san karaa salphaa kana yeroo hundumaa asiif achi maal jedhee darba jettanii sammuun keessa yeroo rakkoon dhufe yeroo hundumaa maal barbaada bakka excuse uuma yookaan immoo wanni bakka sababa kan uumee jala darbu kan sababa akkamittiin uumee kana jala darbu jedha malee isaati kun immoo sammuu keessan balleessa sammuu ijoollee keessanis balleessa. Sammuun keenya shrink yookaan immoo contract gochuu danda'a. Cafaqamuus danda'a akkas yookaan immoo bal'achuus danda'a. Cafaqamuus danda'a bal'achuus danda'a. Isa kan murteessu maali? Eessa keessu sammuu keessan? Sammuun keenya eessatti exposure kan qabu yookaan immoo maal goone sammuu keenya? Maal gochaa jira? Calcal jennee bateenya bakka TV malaalaa hooduu modeessaa maal jechaa hojii dhufnee mana teenyee nyaannee rafnee kaanee maal jennamoo? Sagalee dhugaa dubbii Waaqayyoo keessa kan jiran hin qorannaa. Yookaan immoo akademiksii mallee haa ta'u karaa professionillee keenya illee haa ta'u bakka takkaa wadda giriitti qabannee bakka hojii gallee dhannee no guddisuun nurra jiraata. Karaa professionii isa biyya lafaallee taanaan guddachuutu nurra jiraata. Itti fufnee barachuu dubbisuu nurra jiraata. Erga dubbistanii immoo hojiirra oolchaa. Ankanaachi sammuun erga bal'atee booda hojiirra oolu taanaan dadachootu akkas. Kun this is the law of the mind. The law of the mind. You cannot change it. Kun seera sammuuti. Eenyu geddaruu kan hin dandeenye. Kanaaf obboloota koo waa'ee sammuu keenya tayaannu gana qabxii ja'atu jiru kan waliin baran akkamittiin sammuu keenya jabeessine akka eeggan. Gara dhumaatti gaa faarfannaa tokkoon isinii faarfadhaa yeroo baay'een fudhadhe har'a ifuma naa godha. Dubbii jireenyichaa sagalee dhugaa dubbii Waaqayyootiin garaa keenya kan goonnu ammas na faarfadhu dubbii jireenyichaa isa dubbii jireenyichaa sammuu keenya kan qaruu danda'u. Waan biyya lafaa kanaaf isa ta'u waan bara baraatiif isa ta'u. Ammas na faarfadhu dubbii jireenyichaa anis koree nan ilaala dubbii jireenyichaa.
dubbii jireenyichaa cubbamoota dammaqaati dubbii isaa hubadhaa tola isaanuuf kenneera mootummaa isaatti nu galcha dubbii gaarii miidhagaadha dubbii dinqii jireenya dubbii gaarii miidhagaadha dubbii dinqii gooftaa wangeela nutti hima dubbii jireenyichaa nagaasa kottaa dhagaa dubbii jireenyichaa Yesus fayyisaa keeti bara baraan arjaadha dubbii gaarii miidhagaadha dubbii dinqii jireenya dubbii gaarii miidhagaadha dubbii dinqii gooftaa dubbii gaarii miidhagaadha dubbii jireenyichaa dubbii gaarii miidhagaadha dubbii dinqii gooftaa dubbii dinqii gooftaa dubbii jireenyichaa dubbii miidhagaa sagalee dhugaa dubbii waaqayyoo yaa abbaa keenya yeroo kana sammuu keenya keessatti sagalee dhugaa dubbii keetii kana akka keessu yaa gooftaa mallattoo gad hin dhiifneen akka nu mallatteessituuf si kadhanna yaa abbaa adaraa bara dhumaa kana keessumatti iyyuu baratti hammeenyi xuraa'inni baay'ate kana keessatti yaa waaqayyo sammuu keenya qulqullinaan akka eegdu dubbii keetiin akka qulqulleessituuf si kadhanna yeroo keenyaaf hundumaatti nu wajjin ta'e dhaggeeffattoota keenyas eebbisii sagaleen dhugaa dubbii keetii kun biyya lafaa hundumaan walaa ga'u maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u waaqayyo isin haa eebbisu ergaa dhugaa dubbii waaqayyoo kana kan hin dhaga'in jiraniifis immoo akka dhaga'anii fi adaraa keessan waliin sheerii godhaa daddabarsaa waaqayyo isin haa eebbisu.